Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanarra isin agarsiisu paaswordii feesbuuka keessaniiti. Paaswordii feesbuuka keessanii akkaataa itti jijjiirrattan. Iimeeliin rakkoon qabu. Iimeelii ittiin hin cinqamina. Iimeelii akkuma nama lakkoofsa namaa kennitan itti ilaalaa. Paaswordii akka hin kennine paaswordii keessan bakka isin itti jijjiirrattan yoo nama ka shakkitan taate yoo ammoo gartee isiniif akka feesbuukni keessan akka dingataa isin jala garteetiin hin uguramuu faa ka yaalamu taate walumaa galatti bakka feesbuukaa seenuuf jedhaa feesbuuka seenna. Feesbuukni kenna kana as dhoyna. Deebinee bakka kana dhoyna sarara sadii kana. Aywa ol harkifnaa as dhufnaa settingii kana jechuudha. Settingii enda privacy achi dhoofnaa amma settingii tanan nu dhufa. Paaswordii jijjiirrachuudhaafi achi dhoofnaa xinnoo eneeyna neetworkiidha. Neetworkiin kiyyaa dadhabaa waan ta'eef dirqama neetworkii eeyyuwaa naa dalagee jira. Kanneen hundaa bira tartan kana hundaa bira tartanii isa kana dhuftan jechuu paaswordii qofa jijjiirrachuuf. Yoo shakkitan ta'e iimeeliin rakkoo hin qabu. Paaswordii qofa jijjiirradha. Strongii cimaa gochuu qabdan bakka paaswordii keessanii namni isin jalaa nugguru namni isin jalaa hatuu hin danda'u. As dhooyinaa jechuu. Achi dhooyina. Paaswordii kenna bakka paaswordiin kenna jiru bakka kana. Bakki paaswordiin kenna jiru bakka kana. Asirra dhuftanii paaswordii kennaa. Paaswordii keessan isa duraanii beektan san sammuutti qabdan waan taateef san hin dagattan. San jijjiiruuf deemaa jirra. San ka duraanii san asirra barreessitan. Kaarantii paaswordii keessan ka duraanii akkasuma dhiiftaniiti haarawaa amma itti naqattan. Ka haarawaa itti naqachuu eddan kan ammoo hin dagattan. Kaan dagachuuf deemaa jirtan jechuu jijjiiruudhaaf. Kana yoo amma asirra barreessitan asirratti illee barreessitan rakkoon qabu. Paaswordiin keessan garuu dijiitiin isaa akkuma kanaan duraa kana hagasuma jechuu baay'inni isaa rakkoon qabu. Barbaadan baay'iftanii illee qabattan rakkoon qabu. Lakkoofsa keessaniin illee qabattan waan feetaniin qabattan rakkoon qabu kasanii. Paaswordii keessan garuu kan duraanii san asitti naqxan. Isa jijjiiruuf deemtan waan ta'eef isa haarawaa ammoo asirratti naqxanii deebitanii lammatallee kam asirra naqxan kan asirra naqxan. Dhuftanii save gootan. Jijjiiramee jedhama afaan Oromootiin. Sagantaa kana qopheessee kan isinii dhiyeessan obboleessa keessanii fuula Feesbuukaatii Walaabuu Baaleeti. Fuula yuutuubii kiyyaa ammoo Abdii Alii Tuubiidha. Sabskiraayipii gochuun ammoo waan keessanii ulfaadhaa galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.